Guyyaa isa dhumaatitti gareewwan lama qofatu jira. Gareewwan lamaan kuniyyuu maal jechuu akka isaan malan ilaalchise macaafni qulqulluun akkas nuun jedha. Gareen tokko akkas jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 6:16. Tullootaaf kattaawwanis waammatanii nurratti jigaa. Fuula isa teessoo irra taa'u duraa dheekkamsa hoolichaa duraas nu dhoksaa jiru. Garee kana keessatti kan argamu tokko warra Kiristoositti namanne. Mul'anni Yohaannis boqonnaan 13:8 akkas jedha. Warra lafarra jiraatan keessaa uumamuu biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii macaafa hoolicha qalamee isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti caafaman irratti kan hin argamne hundinuu bineensichaaf sagaduuf jiru jedha. Dhaggeeffadha. Maqaan isaanii macaafa hoolicha isa qalamee, macaafa Kiristoos isa aarsaa dhala namaaf kaffale, du'a isaatiin aarsaa dhala namaaf kaffale keessatti maqaan isaanii kan hin argamne bineensichaaf sagaduuf jiru. Warri maqaan isaanii macaafa hoolicha isa qalamee keessatti warri galmaa'e ammoo jireenya bara baraa argachuuf jiru. Waa'ee warra bineensichaaf sagadanii ammoo macaafni qulqulluu akkas jechuun ibsa. Boqonnaa 14 mul'anni Yohaannis 9 akkas jedha. Ergamaan biraa inni sadaffaan isa duukaa bu'ee sagalee guddaadhaan namni bineensichaaf bifa fakkeenya isaafis yoo sagade gubaa sana sadda isaatti yookiis harka isaatti yoo fudhate innis ofii isaatii daadhii wayinii dheekkamsa waaqayyo isatuu makaa hin qabaatiin xoofoo dheekkamsa isaatti buufame dhuguuf jira. Fuula ergamoota qulqullootaatti fuula hoolichaa durattis ibiddaaf dhagaa boba'uun dhiphifamuuf jira jedha. Kanaafiyyuu namoonni warri maqaan isaanii macaafa hoolicha qalamee keessatti hin argamne bineensichaaf sagadanii bineensichaaf warri sagadan ammoo xumurri isaanii badiisa bara baraati jechuudha. Warroon maqaan isaanii macaafa hoolicha qalamee isa warri jireenya argachuuf jiran keessatti galmaa'e ammoo akkas jedha macaafni qulqulluun. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsi 4 akkas jedha. Kana booddee teessoo fi firdii kennuun kana booddees teessotaa fi warra firdiin kennuun isaaniif kenname teessota sanarra taa'an nan arge. Akkasuma immoo lubbuu warra isa Yesuus dhugaa bahetti dubbii waaqayyotti jabaachuu isaaniitiif mormatti kukkutamanii warra bineensichaaf fakkeenya isaaf hin sagadiin gubaa isaas adda isaaniif harka isaaniitti hin fudhatiin nan arge. Isaan deebi'anii jiraatanii waggaa 1,000 Kiristoos wajjin mo'an. Kun du'aa ka'uu isa duraati. Warra du'an keessaa isaan kana malee warri hafan waggaan 1,000 sun amma raawwatamutti deebi'anii hin jiran. Namni du'aa ka'uu isa duraa kana keessaa qooda qabu attam gammada, attamis waaqayyoof kan qulqullaa'edha. Duuni lammaffaan warra akkasii irratti humna hin qabu. Isaan luboota waaqayyoo, luboota Kiristoos ta'anii isaa wajjin waggaa 1,000 mo'uuf jiru jedha. Dhageessanii warri bineensichaaf sagadan abidda bara baraaf, warri bineensichaaf hin sagadiin hamma morma isaanii citutti illee aarsaa kaffalan ammoo jireenya bara baraaf hoolichaa wajjin bara baraan mo'uuf akka isaan jiran lafa kaa'ee jira jechuudha. So warri gaafa xumuraa sanatti kattaawwanii narratti jigaa jedhan isaan kami jechuudha. Warra kana warra macaafa hoolicha qalamee keessatti maqaan isaanii hin galmoofne jechuudha. Warri macaafa hoolicha qalamee keessatti maqaan isaanii galmaa'e maal jedhanii faarfatu waa'ee sana maal jedhanii faarfatu macaafni qulqulluu keessatti mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 9 irratti maal jedha? Isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatan manguddoonnii fi uumamni lubbuu qaban arfan jechuudha. Maal jedhu? Ati Yesuusiif yeroo faarfatan ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaa banuudhaaf kan maltedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaa namoota dhiiga keetii waaqayyoof bitte. Waaqayyo keenyaaf mootummaadhaaf luboota isaa akka ta'an isaan godhatte. Isaanis lafa irratti mo'uuf jiru jedhanii jira. Dhaggeeffadhaa. Warri jireenya bara baraa argatan warra dhiiga Kiristoosiin bitamanii jechuudha. Warri jireenya bara baraa argatan warra dhiiga Kiristoosiin qajeelummaa Kiristoos warra qabaatanii. Sababni isaa mul'anni Yohaannis boqonnaan 7 akkam jedha isinitti fakkaata lakkoofsi 13 warra jireenya bara baraa argatan ilaalchisee. Ergasii manguddoota keessanii tokko warri uffata adii uffatan kun eenyu fayyeessaa dhufanis jedhee na gaafate. Ani immoo gooftaa kositu beeka jedheen deebiseef. Inni immoo isaan kun warra rakkina guddaa keessa bahanii dhufanidha. Uffata isaanii dhiiga hoolichaatiin miiccatanii addeeffataniiru. Kanaaf isaan teessoo waaqayyoo duratti argamanii halkaniif guyyaa mana qulqullummaa isaa keessatti isaaf hin hojjetu. Inni teessoo irra taa'us godoo isaa diriirsee isaanirra hin jiraata. Egaa deebi'anii hin beelaan, hin dheebotan. Aduun wanti gubu isaanitti hin bu'u. Hoolichi teessicha dura jira. Gara gidduu jirus isaan hin tiksa. Gara burqaa bishaan jireenya kennuuttis isaan hin geessa. Waaqayyos imimmaan hundumaa ija isaaniitti naqa. Anaan jedhee jedha. Haleluuyaa!
Argitanii warri qajeelummaa Kiristoos kan ufii isaanii godhatan har'a uffata isaanii jireenya isaanii jechuun kan miiccatan kan qulqulleeffatan isaan bara baraan gammaduuf jiru jechuudha. So gareen lammaffaan maal jechuuf jiru guyyaa xumuraa sanatti kan jedhuu fi Isaayyaas boqonnaa 25 lakkoofsa 9 dhiifama akkas jedha. Yommus isaan guyyaa xumuraa sanatti warri furaman jechuudha. Warri qulqulloonni, warri dhiiga Yesuusiin bitaman, warri Yesuusitti amanan, amanachuu isaanis dhugaatti kan jabeeffatan, warri qophaa'anii waan isaan irraa barbaadamu hundumaan dammaqanii eeggatan akkas jedha. Yommus isaan ilaa inni Waaqayyo keenya, inni nuyi nu fayyisa jennee eeggachaa turre isa, inni nuyi amanannes isa, kottaa fayyisuu isaatti hin gammanna inni ililchina hin jedhu jedha. Haaleluyyaa. Waaqayyo warra kana keessaa akka taatu si haa taasisu. Warra gammadan gaafa xumuraasan, warra ililchan gaafa xumuraasan, ilaa Waaqayyo keenya nuni eeggachaa turre isa kana warra jedhan gaafa xumuraasan Waaqayyo nu gargaaru. Warra kana keessaa akka taanuuf maarree callisee miti. Wanti nama gaddisiisu jira. Warroota wayyoo jedhan keessaa warra Kiristoositti namanne qofa miti kan jiru. Warroota gaarotaan nurratti jigaa jedhan keessaa warra Kiristoositti namanne qofa miti kan jiru. Kiristoositti amananii amanachuu isaanii garuu kan hin jabeeffanne, maqaadhumaaf kan amantii fakkaatan, maqaa amantii kan qaban, humna nama akkasii garuu of keessaa kan hin qabne gaafa sanatti akka isaan wayyoo jechuuf jiranillee barreeffamee jira. Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 22 irratti Kiristoos dubbateera. Guyyaa sadhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa maqaa keetiin raajii dubbanneera, maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneera, maqaa keetiin hojii aangoo gurguddaa hojjenneerra miti naan jedhu jedhe Yesuus. Ani immoo isaaniin mul'inatti isaanitti hima, ani isin hin beeku, isin yaa warra hamaa hojjettan ija koo duraa badaa jedhee mul'inatti isaanitti hima jedha. So namoonni eeggachaa jiran dhufaatii Kiristoos garuu bifa barbaadamuun hin eegganne warroota kana keessa jiru jechuudha. Waaqayyo nama oolchu jira. Kanaafidha Amoos boqonnaa 5 lakkoofsi 18 isin warra guyyaa gooftaa hawwaan eeggattaniif wayyoo guyyaan sun maal isiniif godha kan inni jedhu jechuudha. Otoo hin qophaa'in akkasumaan eeguun homaa bu'aa tokkollee hin qabu. Qophii barbaachisu gochuun garuu baay'ee murteessaadha. Kanaaf Yesuus Maatewos boqonnaa 25 keessa dubartoota kurnaniin fakkeesseeti garee lama godheeti. Warruma dhufaatii Yesuus eeggatan keessatti gareen lama akka jiru. Gareen abshaalota warra waan barbaadamuun guutamanii eeggatanii fi gareen gowwoota warra waan barbaadamuun guutiin eeggatanii akka inni jiru kaasee jira jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ayyaana isaan baay'isu. Warra guyyaa xumuraatti milkaa'anii haleeluyyaa inni ani eeggachaa ture isa kana warra jedhan nu haa taasisu. Eebbifamaa.